Dargaggoota fi labata New Yorkiif 9/11 hiika akkamii qaba? Gabaastuun VOA Tina Turn warra dubbiste keessaa Noah Rodriguez oggas daa'ima waggaa lamaa ta'us. And that was important because there's a level of humility to that. And I don't think that's going to be forgotten as much. Humni namaa hookanis immoo qaama tokko xinnoo akka ta'e agarsiisa. Sun hundi inni irraanfatama jedhees in yaaduu jedhe Noaan. Amma guddatee barataa yuunivarsiitiiti. Ogummaa fayyaa barachaa jira. Jeequmsa siyaasaa oggoota afran darban United States keessatti mul'atan keessa darbuun amma immoo haala vaayirasiin koronaa uume wajjiniin wal bira qabee waggaa laalu 9/11 isaaf taateewwan hammaataa biyya isaa qunnaman keessaa tokko ta'uusaa ibsa. 9/11 was just another thing on a whole dumpster fire of things that have happened over our lifetime. 9/11 wantoota bara jireenya keenyaa nu qunnaman hedduu keessaa akka tokkotti ilaala jedhe Noaan. And I don't think that's going to be forgotten as much. Haleellaan fulbaana 11 waltajjii daldalaa New York irratti geggeeffame sun magaalattii guutummaan guututti jijjiireera. Yeroo yaadannoon waggaa 20ffaa dhihaatee jiru kanatti garuu warra bara san daa'ima turan akkasumas immoo ergasii dhalatan biratti akkaataan itti guyyicha laalan wal makaadha. I think most kids they understand conceptually what happened and they can understand that it was a tragedy, but it's not the same thing. Ijoollee baay'een akka yaadatti waan dhaqqabe san in yaadatan natti fakkaata. Waan gaddisiisa ta'uusaas in galaaf. Waan san ofii keessa darbuudhaan garuu adda. Anjettu immoo Saaraa Malik shamarree waggaa 16ti. Ishiidhaaf taateen 9/11 seenaa abbaa ishii gamoowwan New York lakkuu haleellaman san keessa hojjechaa turerraa dhageeche. Seenaan akkanaa immoo baay'eedha. Muuziyeemii yaadannoo 9/11 irraa John Master Polo dhaloota haaraa kanaaf haalli ture itti dhagahamuu waan danda'u namoota haleella sanirraa oolan irraa hoo dhagahanii jetti. I think that many of them don't know. It's not that they know, but they don't care. I tell them what I saw, what I experienced, what I saw. Baay'een isaanii hin beekan jedhee yaada. Dhimma hin qaban jechuu kiyyaa miti inuma hin beekne. Waanaan oggas arge yeroon itti himu. Waanaan keessa darbe, waanaan ija kiyyaan arge, waan natti urgaa'e yeroon itti himu. Jechuudhaan haala ture keessa warra darbee fi dandamateerraa dhagahuun dhaloota haaraadhaaf akka barbaachisu tarreessiti hojjettuun muuziyeemii yaadannoo 9/11 John. This building in particular is where I lived. Savannah Devi immoo amma waggaa 17. Guyyaan 9/11 ishiidhaaf seenaa dhuunfati. Waggaa xiyyaaronni sun gamoowwan lakkuu New York keessa dhahan sanitti haati Savannah achi keessa jiraachuu qabdi ture. Hojiidhaaf. If my mom did go, I wouldn't be here. Haatiyya odoo dhaqxee jiraattee har'a as hin jiru ture jetti Savannah. Qarqara magaala New York bakka ijoollee baay'een sababa haleella saniitiin warra ofii malee itti guddatan keessatti guddachuun Savannah irratti illee dhiibbaa qabaateera. Waan san irratti barreessites dhiheenya kana barumsa seenatiif mana barumsaatti dhiheessuu ishii ibsite Savannah. I feel like it should never be forgotten and the new generations that are coming in should learn about it as it is a part of our history. Irraanfatamuu akka hin qabne natti dhaga'ama. Dhaloonni haaraan barachuu qaba. Kun qabiyyee seenaa keenya keessaa tokko jechuudhaan Savannah dhaabbatoota tola ooltotaaf illee maallaqa guuruu irratti akka hirmaattu ibsiti. I hope it opens other people's eyes to how your life can really be taken in a second and you really appreciate every moment you have. Lubbuun kee akkamitti sekendii muraasa keessatti fudhatamuu akka danda'u. Kanaafis yeroo addunyaa kanarratti qabdu galateeffachuu baruu irratti namoota baay'ee barsiisaa ija bana jedheen yaadasii jetti. Yeroo United States sirna yaadannoo guyyaa haleellaa fulbaana 11 9/11 yaadachuudhaaf qophooftu kanatti dhaloonni haaraan guyyichi 9/11 isaaniif maal akka ta'e hiikaa ofii itti kennaa jiran. America is burning in a lot of different ways. I don't know why people have been... Ameerikaan bifa adda addaatiin karaa gariin boba'aati jirti. Akka waliigalaatti namoonni maaliif kanarratti akka xiyyeeffatan hin beeku. Kanaan jedhe bara haleellaan 9/11 dhaqqabee daa'ima waggaa 2 turee fi amma barataa yuunivarsiitiin ta'e Noaadha.